كيا إيرو نما كميو الربسيتو الدباسي الربسي مالي بيا وان تلالتو تقول له هنجر سيقالي هاتا واتين يو ارتي وان سميتي كيتيف دبچو دنديسان eenyu yoo ta'u arsiisa arrabsuu dandeessa gondor gojjum eenyu yoo falataatti cabsaa wallondit keenya wal beekna garuu immoo yeroo dubbattuu fi kan si arrabseef kan sin arrabsineef adda baasuu qabda malee biyyaa fi biyyoo walitti maktee walin diruun hin qabduni ati abbaa fedhe si arrabsuu dandeessi dhaggeeffadhaasli dhaggeeffadhaati waa hunda beektaanii ati nama kaleessa eenyummaa keetinis ta'ee oromummaa keetinis ta'ee nama baay'inaanis ta'ee waa'ee oromoo dubbachuunis ta'ee waa'ee oromoo gargaaruunis ta'ee nama tokkoffaadha sin iddoo kanatti garuu nama tokkoof immoo nama lamaaf jettanii maqaa shawaatiin shawaa maalishoodha gondor maal eessa arsiin nama eessaati jettanii nama hunda walitti arrabsuu hin qabdan ati amma nama tokkittiidhaafi shawaa muluu waliin bukeessitee arrabsitee dhugaa rabbii kun gaarii miti siif ijoolleen illee hundumtuu shawaa muluun akkasii arrabsan ati illee akkas ta'uu hin qabdu akkam ta'e ani raba ta'atu godhate an shawaa guutumi oromoon guutuun na arrabsuun yoo na fannise irran kaayanneti galee inni dhimma amantaa waan ta'eef harmee kiyya dhaggeeffadhu dhugaasitti sagandummaa tokkummaan badaa mana sanii harmee kiyya masjiidni rabbii gubatu isii gammachiisa taanaan diinati kana amantimateen natti eeyyamachii galee abbaa fi ilmi mormoo rakkachaa turan bakka beekanii seenaa dubbiin amma ani gaddaa fi kaleessa yeroo haasa'u ganda nama tokkoon galee yeroo haasa'u biyya san keessatti beeta kiristaanni jira manni amantii keessee jira manni amantii waaqeffannaa jira manni amantii islaamaa jira masjiida qofatu kaartaa piraanii qabne manneen amantii baay'ee keessaa amantii baay'eetu jira masjiida qofatu mul'ate jechuun kutaa kudha tokko keessaa yookiin beeknaa beera sadii biyya san jiran 90 keessaa ijoollee shawaa maaltu galti kan kana jedhe gandattuu godhan dhaggeeffadhu waa'ee amantaa waa'ee amantaa kanarrattis waa'ee maskinni gubatee soo ta'e yaasni hundumti keenyayyuu sagaleen natti deddeebisaa jiran koo ta'e hanki ta'e hin beeku qoy lamaaniyyuu mirfoon hin baafadha musliminaa sun yoo ta'aate maskinni gubachuun akka beeta kiristaaniin keenya gubatetti ilaalla amantaan keenyaan namni wal jiru kaleessa ennaa adii dubbanna adii uffanna jennee waa'ee amantaa keessanii sinirraa falmaa turre suni eenyutu maal nu jedhe gadi bayeessan nu jettanii mit oromummaa keessaniif jettanii oromummaa keenya jenne adii uffanna adii dubbanna gidee masjiidni nu jala gubatu yookiin mancaluu yookiin maal sagalee nu taaneera kanaaf dhaggeeffadhu ka namni tokko siif hin taane jechuu miti eenyu namni mana keessatti galeeto taa'e eenyu namni shawaa keessaa gadi bayee masjida sana gube eenyu islaaminatiin nu keessa hin jiraatu dhe uummanni kiristaanaa gadi bayee masjida sana gubuu gadi bayee shawaa keessaa eenyu arabaaf sirtee lafa tuulamaa irratti hudduun dhiqattuu warra jedhu jira barbara isaan hooggananii inni dhaggeeffadhu ma oromoo keessa diina baay'een akka jiru hin beekta dhaggeeffadhu oromoon akkuma islaamina kiristaanatti isa jaalatutti amantaa musliimaa illee jaalataan gandummaa inni nu keessaa qabu garuu maqaa keenyaan nagadachuu danda'an isa kana gubbaarratti garuu uummata keenya muluu walitti qabdee walitti diruun qabduu ne kaati isa kana keessa eenyutu kana gochuu qaba eenyutu kana quuqeffachuu qaba eenyutu waa'ee amantaa kana dubbachuu danda'a eenyu namni waa'ee amantaa kana quuqa qabu jettee ofii keetiif illee ilaaluu qabdaan okay ana akka atleetii amara geeffadhu akka atleetitti isa har'aa waan ijoolleen iyyaa oolteef jedhe rakkoo miti kalallee narraa dhooggaa jedhee namni dubbate jiru rakkoo miti isa har'aa dhiisi rakkoo miti kaarraa kun maaliif guyyaa guutuu nama dhibbaa oliin arrafamaa oole yoo ta'e waan ta'eef ይሄ መልስ ነው እሺ ችግር የለም ያሁኑ አናማ ካራ ጀሬ ካና አረብሴራ ቢኮዝ ዋና ባርባዳኒ ወፍራ መልስ ዴብስ ካር ሲአረብሴን አረብሲታ ከስዳ ይሄን ዶፍታ ከሲ አጀሰሞ ጉማ ባፈታ ረኮምት ያለ ነው አናን አራዋባን መልስ ነው ጋሩ አኒ መስጂኒ hindigamini qur'aanni hinciramini akkuma amantii birootu amantiin kiyyana haa kabajamuu jechuu maaltu keessa ijoollee shawaa natti iseedha kunoo kaleessa shawaan jenne
Majji beetakirtaan hadiigamu jenne. Manni amantii Protestii hadiigamu jenne. Manni amantii waaqeffataa hadiigamu jenne. Anoo ka sagalee ta'e Qur'aana fi maaliif ijoollee shawaa ho'an keessan dubbiin kun beerinaa beerasabii akka Oromootitti dhiise. Kiristaanni shawaa qofaa miti. Beerinaa beerasabii 90 goitu biyya isaan keessa jira. Sigalee maaltu ijoollee shawaa keessan natti ho'ise maaliif hin godhe? Kaarraa kana dhiisi kalee eeggadhu. Eesuma ati dubbatte kanaaf jechuma ati jette kanaaf jecha amantaadhaan walitti buusuu waan itti fakkaateef namni tokko dubbatee suura kee galabatee dubbate ta'inna. Yeroo sana maal jettare? Yeroo suura kee gadi galabatanii namni tokko dubbatu ati maal dubbachuu qabda? Eenyutu dubbate? Amantaa kanaaf maal ilaalcha akkamii qaba? Quuqama akkamii dubbatee jira? Waa'ee masgiida kanaa isa quuqeeramoo san quuqne? Jettee hin dubbatteetta argiteetta hubatteetta jala isaanii yoo deemte. Inni tokko suura keerra galabataa oolee shawaa taatu eessaa taatu hamboo dhuftee gondarii dhuftee hamboo himatti. Hamboo dhuftee gojjame himatti. Hundi isheeyyuu wal bukeessa ta'e amantaa fi biyya ishee kan hin beekne walitti diraa ooltini. Isa kana keessaa immoo kan ati hunduma isaanii walitti qabdee cafallaqxee maaliif eenyummaa isaanii sana xaltee maaliif soortee sana caatee hin laalle? Dhuguma immoo Oromummaa ijoolleen shawaa kuni quuqama amantaa kanaa qabumoo quuqama masgiida kanaa qabumoo jettee maaliif hin hubanne? Kan har'a guyyaa kana suura kee galabatee duratti si galabataa oolu kan si galabatee si arrabsaa oole bichaadha maal ijoollee shawaa maqaa baaftee kanama ijoollee shawaa sitti duulan. Okay, ila amma isaan ammoo ijoolleen shawaa akka gandaatti haa ta'u akka amantiitti waan danda'an godhan. Anama wanni maqaa baasee arrabseefi kaleessa maal jedhe? Please ijoolleen kenna. Ijoolleen tuulama. Koomentii jala warri maqaa shawaatiin banattanii na arrabsitan. Yookiin maqaa keessan noormaalii itti deeffadha. Yookiin maqaa gandaa ofirraa fuudha. Kasanirraa hafe maqaa gandaatiin dhuftee viidiyoos banattee koomentii jalatti na arrabsita taanaan ganda kees haadha abbaa kees maarroo kees ati nan kabajju taanaan amantii kiyya nan kabajju taanaan wal deebii walii deebifnaa. Ijoolleen hiriyoonni kiyyamootu narraa dhoogaa jedhee haasa'ee osoo ganda namaan tuqin deeme. Guyyaa yoo xiqqaate nama 100 kumaatama lakkaa'amuun irratti oole san irraanuu darbee akkaawuntii kiyya guddaan gubate. Darbaayyuu argeera. Darbaanuu suura kee galabatamaadhuma oole. Garuu anamma jechuudha. Gizee kana amma ibin anamma nama tokko na arrabsaa jiru. Irra taruu fi danda'a. Isa akkaawuntii kiyya riippoortii godhe san yookiin harkatti du'e yookiin ajjeesa arrabni xiqqaata. Garuu biyya biraa taa'aniiti godhan waan ta'eef malee marrajaa qabaadhee nama akkaawuntii kiyya riippoortii godhe. Sigalee takki hin ajjeesa takki harkatti du'a. Ganaadhaan dhumne barama dubbiin ka'uunsa bara. Sigalee. Kanaaf anamma akka obboleettii kiyya tokkootitti amantii keetirraa rakkoon qabu. Obboleettii kiyya intala Oromooti ganda keetirraa rakkoon qabu. Sigalee akkaawuntiin yoo ka 300 wayillee gubate kunoo haarawa qabna ammallee yoo banadhe ani namni hordoftoonni kiyya every bonaa ganna hin hir'atan. Kanaaf immoo ani hangafa hin beekta waggaa 6 torba miidiyaa kanarra jira. Sigalee ani yeroo Feesbuukiin dhibbaa durarraa gubate. Ina dhiyuma kana gubate baatii lama dura amma 40 qaba argitee miti achirrallee akkanuma jiran. Yuutuubillee nima gubate. Amma TikTokin kiyya doolaara 10,000 wajjin gubate. Amma nama mallaqa akkaawuntii dhabeemi. Mallaqni tokko jalaa badeetti fakkaadhaan hin fakkaadhu. Because waan irratti muradhe san irratti ani amma jechuudha. Maaliif masjiida dubbatta amantii keetiif dubbatta yani na arrabsuumi akka gandaatti. Oromoon miliyoona 50 jiran kun yoo dhufee dhagaa tokko qabatee yookiin eeboo tokko qabatee na wawwaraane lubbuu kiyya garaa na nyaatu. Kanaaf ammallee akka obboleettii kiyya jaaladhu tokkotti wanni sitti himu ani ganda kamirraayyuu jibbaan qabu. Yoo aare even isin obboleewwan kiyyaa miti ijoollee arsiitu gizee isin na gubde muka itti naqaa oola kun beekama. Ijoollee harargeetiin wallolaa oola. Ijoollee arsiitiin wallolaa oola. Ijoollee jimmaatiin wallolaa oola. Algaaf isaan keessa darban dhaqee gurra keessa garafa guddaan isaanii narraa oologan. Amma jechuudha hankasin jira. Akkaawuntii kiyyaa guban ijoolleen keessa. Ijoolleen ka gube ijoollee shawaati miti ijoollee islaamati miti ijoollee arsiiti miti wallahi isa dhugaa rabbi sitti hima ijoollee jimmaati miti kiristaanaa yaa ta'u dhaggeeffata waan ta'e beektaa na dhagaye warra jedhatan akkaawuntii kiyya ka gube ijoollee shawaati. Kana akka isaan godhanii ani hin dubbanne kanaaf waan gootan yoo dandeettan
obboloota kee hangafoota kee nama jajjabaattillee himi dhooki. Dhaggeeffadhaa dhoowwuu fi dhaggeeffadhaa akka eenyummaa kootitti miira tasgabbii malee dhaggeeffadhaa dhokositti ma dhaggeeffadhu waa tokko sitti ma dhaggeeffadhu nuti islaamatti wallaa lakkoofne yoo jedhan sigalee ummata islaamaa dhuguma hagaa dogoggortee dhaggeeffadhu ennaa kaleessa miliyoona meeqa sin dursa jechuudha sin dura siniyyuu miti sinis illee harrumallee qabsoon Oromoo keessatti warreen lafee isaaniitti cabanii dhiigdi isaaniitti dhangala'ee lafeen Oromummaa itti cabee Oromummaa isaaniitiin kaleessa itti cabaa turanii du'aa turanii yeroo sana amantaadhaan namni wal hin jiru. Maskiinnis haaraa miti kan gubatu manni kiristaanaas haaraa miti kan gubate miliyoona meeqatu gubate manni kiristaanaa meeqatu gubachaa bee miti musliima gube jedhee way dubbate Oromoo gadi bee inni kun bakka jiru manni amantaa kiristaanaa gubachaa dhaba ture. Mana keessa mana islaamaa bichaa miti kan kaleessa gubateen. Haa ta'u malee shawaatu gubee, arsiitu gubee, jimmatu gubee way jedhee Oromoon gadi ba'ee walumaa galatti waraana bilxiginnaa gubee yenneetuma dhiibne miti. Kuni amantaa keenya irraa quuqaa waan qabaniif gubanii amantaa keenya gubanii nu gubanii jenneetuma gubannee dhiisne ofii keenyaaf jechuudha. Garuu yeroo sana keessatti immoo wanta ati har'allee dubbachuu qabdu ijoollee shawaa duulanatti ba'anii akkaawuntii koo gubanii kan jette ijoollee shawaa kan akkaawuntii kee gubuu danda'aniif kan gadi ba'anii duula sirratti duulaniif walitti qabdee waan cafallaqxeef waan irratti dubbatteef waan irratti arrabsiteef waan jecha hamaa jetteef waan jecha badaa jetteef malee